sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata mudde 15 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamoo fi jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jiruudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa isin biraan geenya. Walleen warraaqsas qaama sagantaa keenyati. Isin keessummeessaa kasi waliin turu ani Ibsaa Dhaabasaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduutti isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaamboo keessatti ganticha yeroo dheeraaf uummata Oromoo dhiiga turaa ture Gimbaar Gammachuu kaleessa galgala tarkaanfiin irratti fudhatameera. Gimbaar nama yakkamaa bara dheeraadhaaf ilmaan Oromoo diinaaf dabarsee kennaa ture ta'uu gabaasaan keenya nuuf eereera. Gimbaar Gammachuu hojii gara jabinaa uummata irratti hojjechaa kan ture qeerroon magaalaa Shaamboo tarkaanfii gara jabinaa irratti fudhachuun gatii isaa deebisaniiru. Erga ajjeefamee boodas reeffa isaa kana maatii isaatiin alatti hawaasni bahee akka hin awwaalle akeekkachiisaniiru. Kana malees qeerroon magaalaa Shaamboo namicha Booraa Gabbisaa jedhamu kan dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turee fi ammas itti jiru akeekkachiisa dhumaa kennaniiru. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa magaalaa Aggaaroo ajjechaa uummata keenya calanqootti qaqqabee balaaleffataa turan. Poolisiin Oromiyaa hiriira mormii kana humnaan bittinseera. Akkasuma magaalaa Naqqamtee keessatti barattoonni manneetii barnootaa magaalattii keessa jiran wal ga'uudhaan guyyaa har'aa uummata Oromoo calanqootti dhumaniif gadda isaanii ibsataniiru. Barattoonni kun bifa qindaa'een uffata gurraacha uffatanii magaalaa keessa hiriiruudhaan miira gaddaa fi mallattoo gaddaa agarsiisaa oolaniiru. Kanaanis uummanni magaalaa Naqqamtee itti makamuudhaan gadda isaanii ibsataniiru. Poolisoonni Oromiyaa barattoota kana akka gadda isaanii kana dhaabaniif dhiibbaa taasisanis barattoonni dhiisuu hin dandeenye. Barattoonni magaalaa Naqqamtee guyyaa kaleessaa waraqaa magaalaa keessa raabsuudhaan barattootaa fi hawaasa magaalattiif waamicha erga taasisanii booda guyyaa har'aa gadda isaanii ibsatan. Waamicha isaanii kanarratti barattoonni hunduu uffata gaddaa uffachuudhaan mana barumsaatti argamanii waliin bobba'uudhaan uummannis uffata gaddaa uffatee barattootatti akka makamu dhaammatanii turani. Dhaamsa isaanii kanaanis milkaa'uudhaan gadda isaanii ibsataa oolaniiru. Godina Arsii Lixaa Gada Basaasaa keessatti guyyaa kaleessaa humni raayyaa ittisa biyyaa oraalii lamaan seenanii aanaa kana jeequmsii waan jiruuf komaandi poostiin buluu qabdan jechuudhaan poolisii aanaa fi qaamni biraa akka mallatteessan yommuu gaafatanitti bulchiinsi aanichaa fi maanguddoonni akkasumas qeerroon magaalichaa yaadicha fudhachuu diduudhaan ofirraa deebisaniiru. Oduu keenya taanuun godina Jimmaa magaalaa Aggaarootti sochiin warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa qeerroo barattoota manneen barnoota sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa akkasuma uummata magaalaa Aggaaroon guyyaa kaleessaa geggeeffamaa ooleera. Korri bittinneessaa fi waraanni mootummaa wayyaanee kaambii waraanaa Aggaaroo jiru keessaa uummatatti bobbaafamanii sochii dhorkaa akka turanii fi adda akka diiganis maddeen gabaasan. Aanaa Baateetti waraanni mootummaa Abbaa Irree wayyaanee fi milishoonni ishee waliin ta'uudhaan uummata Oromoo irratti lola banuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessaa jechuun muddee 14 godina Kamisee aanaa Baatee magaalaa Burqaatti lola cimaatu adeemaa oole. Milishoota naannoo Affaar kan wayyaaneen durfamtuu fi qote bultoota Oromoo gidduutti kan adeemsifame lolli kun gara uummata Oromoo irraan miidhaan qaqqabuun beekameera. Waraana yeroo dheeraadhaaf uummata keenya irratti geggeeffamaa ture kana keessatti karaa Affaariinis lolli yeroo adda addaatti geggeeffamaa tureera. Dhimma kanarratti ergamtoonni OPDO fi muudamtoonni haaraa tibba ayyaanni sabaaf sablammootaa kabajamaa ture sana mootummaan naannoo Affaar waraana nutti banamu nurraa eegaa kan turee fi nageenya keenya eegsisuuf gumaacha guddaa nurraa qabu jechuudhaan oduu sobaa afarsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhugaan jiru garuu uummanni Oromoo Walloo fi karaa Karrayyuu warra Affaar waliin guyyuu wal waraanaa ooluu isaaniiti. Yakka ajjechaa calanqootti raawwate irratti waraanni mootummaa wayyaanee yakkamaa ta'uun beekame.
akka heera biyyattiitti raayyaan ittisa biyyattii birmadummaa biyyaa eeguuf kan hundaa'e yommuu ta'u raayyaan ittisa biyyaa yeroo kamittuu kan heerichaaf bitamu ta'uu fi hojiisaa akkaataa gartummaa dhaabbatoota siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'een hojiisaa akka hojjetu lafa kaa'a. Raayyaan ittisa biyyattii diina alaa itti dhufu biyyaa fi uummatarraa tiksa jedhamee hirmaannaa saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattiitiin ijaarame kun kaayyoo dhaabbateef kanaan ala yeroo adda addaa dogoggora seenaa uummatarratti yommuu raawwatu mul'ata. Heerri kun seera olaanaa biyyattii ta'ee bakka jirutti abbaan aangoo uummata biyyattii ta'ee osoo jiru murteen qaama mootummaa kamiinuu yookiin abbaa taayitaa kamiinuu dhimmoonni heera kanaan wal faalleessan raawwatamuu akka hin qabnetti raayyaan ittisa biyyaa daangaa aangoo isaa malee birmadummaa mootummaa naannoo tokkoo cabsee uummata keessa seenuun uummatarratti miidhaa geessisaa jira. Kanaaf fakkeenya gaarii kan ta'u ajjechaa saba Oromoo irratti raayyaan ittisa biyyaa itti gaafatamummaan itti hin dhaga'amne tibbana aanaa meettaa magaalaa Calanqootti raawwatedha. Akka biyya keenyaatti ajajaan raayyaa ittisa biyyattii muummee ministeera biyyattiiti. Yakki raawwatamu kun beekamtii isaatiin ala yoo ta'e dhimmicha qoratii tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu kan danda'us isa ta'e bakka jirutti yakki kun irra deddeebi'ee yommuu raawwatamu rakkichi raawwatamuu isaatiif beekamtii kennaa akka jiru agarsiisa. Raayyaan ittisa biyyaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka naannicha seenu waamicha osoo hin taasisiniif birmadummaa abbaa aangoo uummattoota naannichaa sarbuun yakki raawwatee fi raawwachaa jiru olaantummaa heeraa fi seera biyyattii kan cabsedha. Lubbuu jumlaan Calanqootti balaa sirna darbe keessa raawwatameen madaan Oromoo osoo hin fayyin lammaffaa seenaa gurraacha raawwatame ammas iddoo biraatti babal'atee raawwatamuunsaas hin oolu. Raayyaan ittisa biyyaa kaayyoo dhaabbateef dagachuudhaan ogummaa isaa malee uummata keessa galuudhaan saba unkuruun kaayyoo eenyuu galmaan ga'uuf akka ta'e beekamaa ta'us gochi akkasii uummata Oromoo irraa akka dhaabbatuuf uummatichi mormii isaa itti fufuu qaba. Qaamni nageenyaa uummata naannichaas nagaa uummata isaa eeguudhaaf wareegama kamuu kaffaluuf yoomiyyuu caalaa of qopheessuu akka qabu gamanumaan dhaamna. Uummannis waliin hiriiruudhaan sirna gabroomsaa kana ofirraa kaasuun dirqama isaati. Uummanni Oromoo gaaffii mirga ofii gaafateef mirga ofii kabachiisuufis karaa nagaatiin socho'eef qe'ee irratti yakki lubbuun ajjeefamuu buqqa'uu fi shororkeeffamuun itti raawwatamuu hin qabu. Ajjechaa Calanqootti ta'e kana keessatti warra tokko keessaa nama 5 akka ajjeefamanis dhaga'ame. Calanqootti raayyaan ittisa biyyaa yoo xiqqaate namoota nagaa 22 ajjeesuun hedduu ammoo akka madeessee odeeffannoon arganne ifa godha. Kanneen keessaa namoonni 5 warra tokko keessaa akka ta'an beekameera. Jarri kun hundi gaafa sana magaalaa Calanqoo irraa tilmaamaan kiiloomeetira 6 fagaattee kan argamtu bakka ija dheeraa jedhamtutti marroo walii bahanii guuzaa yookaan daboon mishingaa muruutti turanii jedha odeeffannoon arganne. Gabaasaan keenya akka addeessutti gaafa waraanni dhufu ijoolleen karaa cufaa turte walitti bilbiltee jalaa miliqxe. Achumaan warra oomishatti jiru ooyiruu keessatti bikka ciqilfatanitti rasaasaan dhawamanii akka ajjeefamantu himame. Isaan ijoollee oriitee fi waan magaalli itti jirtu waan takka quba akka hin qabnes ni himama. Kan ajjeesan caalaa immoo bakka silaa itti awwaallachuu fedhan irraa oraalee fi meeshaa waraanaa gurguddaan dhorkanii bakkuma kaanitti akka awwaalamanis maddi oduu keenyaa eereera. Gaafa awwaalchaas rakkoo guddaan akka turetu dhaga'ame. Jarri ajjeesan kunneen gaafa awwaala namoota kanaa akka nama humna waraanaa diinaa biraa cabseetti alaabaa federaalaa hidhatanii yaa'uudhaan uummata reeffa awwaallachuu deemuu shororkeessaa turaniiru. Ka'umsi ajjechaa kana aanaa meettaa araddaa sarkamaatti liyyuu poolisiin Somaalee nama tokko ajjeesuun wal qabatee mormii uummata ka'ee yoo ta'u uummanni raayyaa ittisa biyyaan tarkaanfiin irratti fudhatame hedduun garuu namoota mormii kana keessatti qooda hin qabnedha jedha odeeffannoon gama sanaa arganne. Dhumarratti Harargee bahaa aanaa Baabbilee Araddaa gammachuu keessatti liyyuu poolisii fi makkalaakkaan waraana bananii gama uummata Oromoo irraa namni tokko wareegamee tokko madaa'uun dhaga'ame. Abrahaam Abdullee Araddaa Barakkallee irraa kan wareegamee fi Abdullaa Usmaan dhahamee bakka buuteen isaa akka hin beekamin jiru odeeffannoon argannee ifa godha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha.
oduu kasin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophiitti aanutti sin dabarsa. Ammas waliin tura. Mummuta farda jaarsaati sagoo jenoolani battee jibbuu qabii itannaan hin gaafani diinatti biyyaa baasu farda garmaamsee kaase abaabileen eeggate daangaa kaakayyuuf laate abbaan eegalmaa laate ilmi seenaa daagate imaana abbaan nyaadhu eenyummaa koon daagadhu du'ee tambada malee biyya koormaan laadhu eenyu tambayee badaa sanyii onneen barbada harka dhiigaana nyaadha maal abbaa koon gammada maala nyaadhee gabbadha maalan taa'ee taphadha. Kun qophii addaa agartuu qeerroo jedhu kan yeroo yeroon isin biraan geenyudha. Hanga xumuraatti nu faana tura. Oppiidiyoon maal gochaa jirti? Wayyaaneen dinagdeen kufte maaliin bayyanataa jirti? Maallaqni maqaa lammiif jedhuun sassaabamaa tureef jiru maalirra oole? Oromiyaanis cicciramtee uummanni Oromoo miliyoona walakkaa ol ardaaf qabeenya isaa dhabee jiran maal keessa jiru? Kana irratti agartuun qeerroo tibbanaa maal argee laata? Hanga dhuma qophii kanaatti nu faana turaa jenna. Ganamaa ganamtee qabee uummanni Oromoo biyya gubataa biyya gadadootaatiif Itoophiyaa keessa jiraachaa turuun isaa barruuwwaniif beektonni gurguddoon ni raagessu. Maatiin keenyas biyyi isaanii jalqabaa biyya Kush gaanfa Afrikaa ta'uu darbaa dabarsaan nuuf himaa yoo nagahaniiru. Akkasuma gootummaa saba Kush hedduu jabaa ta'uu barataadhuma guddanne. Kanaanis afoolli darbaan dabarsa jecha yoo daa'imni abidda kan tuquuf ka'u ta'e Kush eeggadhu si gubaa jedhu ragaa qabatamaa hanga har'aatti hawaasa keessa jirudha. Waa'ee Kush kana daa'imni utuu afaaniin hiikkatiin barataa akka dhufe seenaa ammallee hawaasa Oromoo keessa jiru kanatu ragaa qabatamaadha. Abidda yoo tuqxe si guba, yoo hin tuqin sin miidhu. Uummata Kush illee tuqxee akka nagaan hin galle abidda caalaa akka si gubu ijoollummaa irraa qabee wal barsiisaa yoo naga'eera Oromoon. Kanaan guddummaaf sodaatamummaan uummata keenya uummata Kush kan darbaan dabarsa karaa afoolaan illee kan nu dhaqqabe ta'uu hubachuu qabna. Kush keessaa uummata guddaa uummata Oromoo ta'uuf afaan biyya mataa keenyaa biyya Oromiyaa jedhamtu qabaachuu, lammii Oromoo ta'uu lammii Itoophiyaa galgala keessa dhufte akka hin taane dhaga'uurra Oromoof biyya Oromiyaa keessatti dhalannee taanee itti jiraannee keessa jiraannee mirkaneeffanne. Har'a muummee seenaa irraa waa habbuuqqannee gara qabiyyee har'aatti waliin tarkaanfanna. Uummanni keenya kaleessa amantaanis siyaasaanis tokko gadaaf amantaa waaqeffannaa jala jiraataa akka ture ni himama. Akka barreessitoonni seenaa kanneen akka Taabor Waamii katabanitti uummanni Oromoo uummanni Maccaaf Tuulamaa Baddaa Shawwaa keessa jaarraa 9ffaa dura illee musliimota kiristaanota dursuun buufata doonii zeelaarraa dhufan waliin nagaadhaan jiraachaa akka turan, warreen musliimotaaf kiristaanotaas uummata Oromoo jalatti gadaadhaan bulaa akka turan ragaan ni mirkaneessa. Oolee bulee warri kiristaanaa bakka waaqeffannaa Oromoo irratti bataskaana ijaarrachuu jalqaban. Kana irratti waraanni kallattiin labsamee qaama sadan gidduutti lolli baname. Boodarra lolli sadan isaanii gidduutti adeemsifamee warra kiristaanaa waan miidheef warri musliimaa waliin walii galuun lamaanuu akka waliin lolle Oromoo waraanuun lafarraa godaansisuu murteessan. Haala kanaan abbootiin gadaa fi muudaa gara kibbaatti baqachuu eegalan. Kiristaanonni erga Oromoon mo'ame booda warra musliimotaatti deebi'anii loluun mo'anii magaalota daldalaa harka isaanii jala oolfachuu danda'an. Kanaaf jaarraa 14ffaa irraa kaasee hanga jaarraa 16ffaatti kiristaanonni Baddaa Shawwaa fi naannoo kibbaa humnaan bara qabatanii turanidha.
jaarraa 16ffaa jechuun bara 1522 hanga 1594tti uummanni Oromoo lafa isarraa fudhatame deeffachuuf bulchiinsa Gadaa Sagaliin waraana banuun waraana Azoolaa irratti loltoota musliimotaa moo'uun mootota kiristaanaas walitti aansee moo'uudhaan hanga jaarraa 19ffaatti mootummaa kiristaanaa laga Abbayyaa gamatti akka turuuf cufee qabuun naannoo isaa nagaadhaan bulchaa turuu isaa seenaan ragaa ba'a. jechuun kitaaba isaanii seenaa dhugaa fi barreeffama loogii jedhu fuula 458 hanga 459 keessatti katabanii jiru. Seenaa kanarraa waan gilgilchinee ilaallu Oromoon kaleessa Gadaa tokko jala jiraachaa turuu isaaf dararaa ulfaataan maqaa amantaa kiyya fudhu kan koo fudhattu malee biyyoota alaatiin lafa isaarraa buqqaafamaa turuu isaati. Yakkoota hammeenyaa abboota keenya irratti dahannoo amantaan kaleessa dhaqqabe kan nama sururan ta'uu kitaaba isaanii kanarraa hubachuun ni danda'ama. Akkasuma Habashoonni maqaa mana amantaa kiristaanaa biyya Itoophiyaa keessatti babal'isuu jedhuun uummata keenya saamaa turuu isaanii ragaawwan gurguddoo namoonni addunyaa irraa eeran ni jiru. Amantaa tokko dhalli namaa dirqamaan utuu hin taane fedhiif jaalalaan kan naaf ta'a jedhutti amana. Inni kun hafee uummata amantaaf siyaasa dhuunfaa isaa qabu waraana biyyoota alaa keessattuu Habashoonni yookaan abbaan garboonfattootaa Habashaa Yohaannis waraana Ingilizii irraa deeggarsa argatuun biyya Oromiyaa jedhamtu humnaan amantaa kiristaanaa fudhadhaa jechuun dararaa tureera. Addatti yakka Yohaannis afuraffaan uummata musliimaa Walloo irratti raawwataa ture kan nama meelalchiisudha. Uummata musliima Walloo irratti waraana Yohaannis afuraffaa fi obboleessa isaa garboonfataa bineensicha akka isaa Minilik gidduutti taasifameen bara 1868 hanga 1878 gidduutti waldhabdee lamaan isaanii gidduutti ta'een lubbuun Oromoota Walloo waggoota 10f walitti aansee darbaa ture. Miidhaan uummata Oromoo Walloo irra ga'aa ture akka jirutti ta'ee yakka dirqamaan amantaa kiristaanaa fudhadhaa, dirqamaan cuuphamaa, maqaa jijjiirradhaa, kiristinnaa fudhaa jechuun kan didu ajjeesuu, arraba muruu, funyaan muruu, lafa isaarraa buqqaasuu keessatti ga'ee taphataa tureen ekeraan Yohaannis afuraffaa yoomuu uummata Oromoo biratti kan abaaramu akka ta'e wal naman gaafachiisu. Har'a uummanni keenya uummanni Walloo garbummaa jaarraa afurii keessa taa'ee wixxifataa jira. Akkasuma uummanni keenya naannoo Tigraay keessa baroota nafxanyaa achumatti gootummaan hafe eenyummaan isaa hanga irraa mulqamutti badii gurguddaa Habashoonni barasii raawwataniin kan damdamatee har'a ga'ee jiru ta'ullee garbummaa jaarrolee hedduu keessa akka buufamee jiru hubachuun barbaachiftuudha. Habashoonni amala hanga gaafa injifataniitti nama waliin hiriiruu durumaa qabanii wal leenjisaa dhufaniiru. Keessattuu mootummaa yookaan qaama morman hanga kuffisanitti firoomaaf jaalalaan kan nama faana hariiroo uuman ta'uu ragaawwan gurguddoon lafa kaa'amaa turaniiru. Barruudhuma Taaboruu Waamiifaa olii keessatti Oromoo cabsuuf jalqaba karaa nagaa warra musliimatti dhaquun dhumarra isaaniin dhabamsiisuuf aangoo isaanii bal'ifachuu isaaniitu himama. Barreessaan beekamaan Dr. Doonaald Kiraamiin kitaaba isaanii lafaa fi hawaasa biyya mootii kiristaana Itoophiyaa jedhu keessatti daba amantaa da'oo godhachuun dheebuu daguggaa sanyii isaaf hawwii isaa Yohaannis afuraffaan bahate haala kanaan barreessan. Yohaannis afuraffaan amantii Islaamaa hundeedhaan buqqisanii gatuuf kiristinnaa deebisuuf waan danda'amu hunda abiddaa fi goraadee dabalatee fayyadamanii jiru jedhu. Barreeffama kana keessatti akeeka amantaa sanaan ala miiraaf fedhii ofii bahachuuf fedhii uummata Oromoo cabsuun lafa abbaasaa irraa buqqaasee sanyii isaa dhaalchisuu of keessaa qabu bahachuu bineensichaa kan saaxiludha. Gocha jallataa Yohaannis bara sana uummata Oromoo Walloo irraan dhaqqabsiisaa ture. Gaazixeessitoonni Sudaaniif Misir haalaan ceephaa turuu isaanii illee ragaawwan barreeffamaa tokko ni eeru. Komiin isarratti waan babal'ateef badii isaa haaluuf akka waan gocha jallataa humnaan uummata kiristinnaa fudhaa hin jenne fakkeessuuf akka Taaboruu Waamii barreessitoota wabeeffachuun katabanitti xalayaa mootittii Ingilizii Viiktooriyaaf Yohaannis barreesseen yeroon shawwaatti duule nuti hunduu kennaa qulqullummaa fi tawaayidoo irratti hiramnee amantii irratti wal falminee waan amansiifneef gara kennaa qulqullummaa Iskindiriyaatti isaan galchine. Musliimni hundinuu yeroo kana arganii dhaga'an edaa nuti abbaa hin qabnu jedhanii nu cuuphaa kiristinnaa nu kaasaa jedhanii na kadhatan.
hayyee fedhii keessan taanaan kiristaana ta'aa jedheen musliimni Itoophiyaa hundi jaallatee fedhii isaatiin kiristaana ta'e. Waan tokko waanan humnaan godhe hin qabu. Fedhanii seenan malee gooftaanis wangeela keessatti humnaan godhaa hin jenne hin ajajne. Kan humnaan godhame hin jiru. Jechuun yakka daangaa hin qabne kan uummata Walloo irratti dalagan haguuggachuu yaalan jedha. Yohaannis uummata Walloo amantaa musliimaa dhiisaatii amantaa kiristinnaa fudhaa jechuun yakkoota akka arraba muruu, lafarraa buqqaasuu, ajjeesuu, yakka ulfaataa gurguddaa fudhataa turuusaa eera. Hubadhaa Yohaannis dura uummanni Walloo amantaa musliimaa dhiibbaa hordoftoota amantaa musliimaan fudhachuu isaa beekuun barbaachisaadha. Uummanni Walloo amantaa musliimaa dhiibbaa gurguddaan erga fudhateen booda ammoo amantaa kiristaanaa fudhadhu jechuun uummata kana gidirsuun akka jalqabe seenaawwan hedduun lafa kaa'a. Walumaa gala Oromoon amantaa waaqeffannaa isaa sirna gadaa isaa shiftoota alagaatiin saamamuun amantaa kiyya fudhu alagaan Oromoon miidhaa gurguddaaf saaxilamuusaa hayyoonni seenaa lafa kaa'u. Kanan har'a amantaa dahoo godhatanii gocha ulfaataa waan amantaan sun hin ajajneen alagaan nurratti raawwataa turan kaasuuf yaaleef akeeka garboonfataa kaleessaa farraatu wal fakkaata. Ilmaan Oromoo kitilaan du'aa jiru fuula miidiyaa hawaasaa addunyaa irraa takkaa hin arginan jira. Haa ta'u malee ilmaan nafxanyaa torbee darbe yuunivarsiitii Shaambooti namni 3 lubbuun dabarteef miidiyaawwan addunyaa gurguddoo jedhaman kanneen akka BBC gabaasaa turan. Yakka isaan ilmaan Oromoo walakkaa miliyoonaa irratti raawwataa jiran addunyaan utuu beektuu gurra cufattee kan diinaa du'a namoota muraasaatiif gaafa hihiixattee gabaasaaf ol baatu ilaaluu caalaa waan nama meelalchiisu hin jiru. Lubbuun namaa darbuun gaarii ta'eef miti. Lubbuu dhala namaa ija walqixaan ilaalamuu dhabuutu nama aarsa. Kanammoo haalaan uffata dhoksuu danda'u haguuggatanii waan Oromoo miidhaa jiraniif akka addunyaan rakkoo kana haqa gootee hin fudhanneef akkuma abbaan isaanii xalayaa sobaa katabaa turan isaanis sobaan nu dararuu malu. Kaleessa abashoonni maqaa amantaa dahoo godhachuun yakka ulfaataa seera amantichaa keessallee hin jirre baafatanii uummata Oromoo cunqursaa turan. Har'a immoo maqaa dimokiraasii jettu fuula dura qabachuun maqaa ijaarsa Itoophiyaa jettuun uummata kitila gaafa godaansisanii dhabamsiisan addunyaan illee gurra cufattee nu dhaggeeffatte. Reen Oromoon qabu tokkichi maal akka ta'e gocha jallataa guyyaa dheengaddaa calanqoo irratti ta'eef gaddi guyyaa muraasaaf illee hin labsamin hafuu biyyattii keessattiif abukaattonni wayyaanee danuun uummata kanatti ba'anii sobaan loqodaa turuu isaaniitu fala isaan harkaa eeguu akka hin qabne ireen isaa if ijaaruu akka ta'e nama hubachiisa. Addunyaa maqaa dimokiraasiin uummata Oromoo gidirsituuf jalaa calliftu keessatti aantummaa uummatichaa kan qabu ilma gudeedaa Oromoo ta'uuf intala gudeedaa Oromoon ala Oromoon falaaf fira illee akka hin qabne hubatuun mirkanaa'aadha. Oppiidiyoon amma maal gochaa jirti? Halagaan nu ciraa nu ajjeesaa jira. Lafarraa nu daguugaa jira. Jaloonni wayyaanee hedduun immoo hin xiixin, hin dubbatin, hin boo'in, waliin dirmatin jechuurratti argamu. Wayyaaneen waan humna qabdi jedhamtee yaadamtuuf uummata kana ajjeeftee kaatee akka boo'ee waliin awwaalleef afaansaatti moofaa cuqqaalaa jirti. Moofaan wayyaaneen uummatatti cuqqaaltu kun gaafa bososu afaan uummataa hiikkachiisa. Kanaan ala immoo yoo jabaate afaan moofaaf harcaatuu dargiin ukkaanfamee jiru ofitti hiikuu danda'uu qaba. Oppiidiyoon nama bishaan bara hongee obaasee bara hongee wayyaanee damdamachiiftudha. Oppiidiyoon cuggee gogiinsa wayyaanee mudatuuf bishaan kuustee keessudha. Bishaan kuufame kana wayyaaneen bara rakkinaa jechuun bara gogiinsi siyaasaa dhufu obaasuun gaggaba oolchitudha. Bishaan kun uummata Oromooti. Cuggeen bishaan kana ukkaamsuu yaalu oppiidiyoodha. Habadan bishaan kun gara biqilaatti jijjiiramuu qaba. Biqila farsoo isa ukkaamsaan hin dandeenye sana ta'uu danda'uu qaba. Biqilli farsoo ukkaanfamee turraan cuggee sana cabsee ba'a. Falli Oromoon qabu biraa immoo oppiidiyoo kana bishaan taasisee dhuguudha. Oppiidiyoo bishaan taasisee dhuguun ofitti dabaluu qaama taasifachuu fala jalqabaati. Kanaan alatti oppiidiyoof bishaan ta'ee kan dhugamu taanaan falli inni qabu hin jiru. Oppiidiyoo bishaan gootee gaafa Oromoo dhugdee qabee ardaan Oromoo guutummaan isaa kana lagaa akka ta'u malu hubachuun barbaachisaadha. Wayyaaneen dinagdeen kuftee maaliin bayyanataa jirti? Oppiidiyoon wayyaanee kufte utubdee bayyanachiifte.
wayyaanee waraana waan ittiin bobbaaftu dhabdeef maallaqa sassaabuun wayyaanee bayyanachiisaa jiraachuu uummanni keenya beekuu qaba. Dinagdeen du'uun waayyaannee beekamaa ture. Dinagdeen du'uun alattuu ammayyuu waan ittiin hojjetaa ramadattu dhabdee jirti. Barsiisota Oromiyaan ramade bakkeewwan hedduutti godinaaf aanaan maallaqa hin qabnu jechuun ifirraa ari'aa jira. Ramadamanii hanqina baajetaa jedhamuuf gara maatiitti deebi'anii akka jiran illee odeeffamaa jira. Baajetaan gufuu wayyaanee keessatti qooda jabaa utubuun akka danda'amu ga'ee isaanii akka taphataniif falli kaa'ame uummata Oromootti waraana banuudha. Kana booda uummata lafasaarraa buqqaasanii lafasaa gurgurachuu, Oromoo bakkeewwan biraa immoo gargaaraa jechuun miidiyaa garaagaraan holola oofuu, kanaan immoo maallaqa uummatarraa funaanuun wayyaanee jajjabeessuun fala jedhamee hojiitti seenamee jira. Kanas ta'u sana uummanni maallaqa buusee OPDOtti laatee isin uummata keenya gargaaraa jedhee itti laachaa jira. Maalitti beeka laata akka OPDO'n uummata kana biraan ga'aa jiruun gaaffii jabaadha. Hanga ammaa uummata lafa isaarraa buqqaafameef gargaarsi dhaqqabee jiru gargaarsa gurmuun uummanni buusee nama filatee biraan gahaa jiru qofaa akka ta'e agartuun qeerroo argee jira. Kanas saaxiluu irratti duuba kan hin jenne uummataaf ibsuuf kunoo dirqameera. Uummata ardaasaa irraa kitilaan buqqaasanii foddaa TV'n as ba'anii uummata hawwiin gaara yaabsisuu abjuun bishaan daaksisaa bulchu. Uummanni rakkinni isaa guyyaa gara guyyaatti dabalaa adeemaa jira. Oromiyaanis cicciramtee uummanni Oromoo miliyoona walakkaa ol ardaaf qabeenya isaa dhabee jiru maal keessa jiru? Uummata naannoo Iluu Abbaa Booraa baqatee jiru aanaawwan godinichaa keessatti bulchitoonni aanaa akka sareetti ifirraa ari'uurra akka jiran agartuun qeerroo argeera. Gurra uummataanis ga'ee jira. Akka odeeffannoo uummata maqaa liyyuu ayiliitiin manaaf qabeenyaaf maatii isaa dhabee uummata qofaatu tajaajilaa jira jedha. Mootummaan waan ittiin isin gargaarru hin qabnu jechuun ofirraa ari'aa jira. Jireenyi uummataa hedduun karaarra ta'ee jira. Uummanni manaaf mannee dhabee beelaaf kalaalamee jira. Maallaqni maqaa lammiif jedhuun sassaabamaa tureef jiru maalirra oole? Uummata isaa gargaaruuf Oromoon harka gudunfatee hin beeku. Ta'us boolla hin galletti maallaqa isaa darbatee kan deebi'e Oromoon maallaqa isaa maqaa uummata lafaaf qabeenyaa dhabee gargaaruu jedhuun sabbataaf boorsaa duwwaa afee baasaa jira. Qaaraa harkaan dhaabanii gubaa ishee himatu akkuma jedhan qabeenyaan uummata ji'oota darban walitti funaanamaa ture eessa ga'e gaaffii jettuuf qawwee ofitti bite of dararaa jira. Ittiin akka halagaan rasaasa bitate uummata isaa ilma isaa akka ajjeesu gochaa jira. Ambotti ola deemaa ilma Oromoo kurnootaan rukuchiise. Harargetti ilmaan Oromoo nagaa ajjeesise. Magaalaa Calanqoo keessatti calii Calanqoo lammaffaa deebise. Kibba Oromiyaa Booranaaf Gujii keessatti uummata lafaaf ardaa isaa akka buqqaasuuf waraana federaalaa liyyuu ayilii akka gargaaran itti bobbaasise. Kun marti qabeenyaa Oromoon maallaqa lammiif jedhuun buuse ta'uu wal naman gaafachiisu. Maaliree utuu maallaqni kun buufamuu hin eegalin waraanni wayyaanee ji'oota tokko oliif Oromiyaa lakkiftee turte. Icciitiin agaaziin yeroos biyya Oromiyaa gad lakkisuu hanqina baajetaa ta'uu sabboontonni poolisii keessaa nuuf himanii jiru. Dhageettiin qeerroos kana dhaga'uun uummataaf haala kanaan ibsee jira. Kanaaf falli maali? Falli Oromoon maallaqa lammiif jedhuun kan uummata isaa qarqaaru yoo ta'e muuxannoo ogeessotaaf barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraa fayyadaman tooftaa beekaan tokko fayyadamuun walitti dhufee maqaa garee ittiin gargaaru yookaan maqaa isaa waraqaa irratti walii katabuun nama tokko bakka buusee kallattiin uummata jireenyi isaa bakkee taate gargaaruu danda'uu qaba. Kanaan ala maallaqni keessan harka halagaa seenuun rasaasa nutti bitaa akka jiru isinii himuu feena. Horaa Bulaa Deebanaa Mudde 14/2017 Finfinnee Oromiyaa. Qopheessaaf barreessaan barruu kanaa an qalbeessaa dhange'aan ture. Qophii biroon hanga wal agarrutti nagaan nu turaa. Kayikeroon kana nadaanga darbe bandaachi lammaffan arge. Kayikeroon kana nadaanga darbe bandaachi lammaffan arge. Kay Oromoon kana Oromiyaa jirani abashaatoo gurgurani. Kay Oromoon kana Oromiyaa jirani abashaatoo gurgurani. Rabbi guddaa nu gargaare kana gaaraa geenye jaarraa dhibbaa kan dandeenye kana mana mangeenye abbaan farda toore beekutu farda toora beekulloo koo gannaa baasa na gooti karoora kayikeroon kana.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf turaa. Injifannoon uummata Oromootiif gadaan gadaa bilisummaati.